Eebuun keessa akka qotaa laata. Hamma ammaatti eebuu lafa garaa koonaan keenya kanan jedhu dubbii waaqayyo kana qotee bira ga'uu dadhabe. Fuula waaqayyoo ture isinitti hima saatii maleerree hamma rafuutti kan nagu yeroo hundumaa dubbii waaqayyoo kana garaanaan keenya kanaan nyaachuu barbaada. Maaliif isinitti fakkaatu dhukkuba koona irraanfachiisa, qofummaa koona irraanfachiisa, gidiraa koona irraanfachiisa. Haaleluyyaa yeroo hundumaa fira sana dheebochiisa. Agaanatti darbatamu ilaalu, rakkina turuu ilaalu, waan biraan ilaalu yeroo hunduma haasaa koo yaada koo illee akka inni jijjiiramu guyyaatti kan naguru dubbii waaqayyoo kanaadha. Isa nabuu kanan immoo isiniif hawwa maqaa Yesuusin dhoksaan dubbisaa galgala kana isiniif mul'atu. Waaqayyo dhoksaa dubbii isaa biraan isin haa ga'u. Sagalee isaa keessaan fayyise gaafa jedhu fayyinni foonii bafuura dubbii waaqayyoo kana keessa jira saba waaqayyo. Kun nutti hin irratin. Ameen. Kun nutti hin irratin. Nama hin fayyinee dubbichi nifu. Anaafis warra fayyadaaf garuu dubbiin kun ni ifa. Hiikataan sabi keenya addungumaan isinitti himu sabi keenya rakkoo guddaa psychologicaalis spiritualis problemii qaba sabi keenya yeroo jedhu all African immigrants rakkoo qabna warra gorsan barannee gorsa fudhachuun barbaannu kanaaf rakkoo fooniif rakkoo hafuuraa baannee deemne isa kanaaf oofishaalii kan ta'e oofisii banuun nurra hin jiraatu dubbii waaqayyoon guutamaa nama gorsaa deema. Bilbila keessanii nama gorsaa deema fayyina fooniif hafuuraatiif taatu walitti gargaaramuun beeknu garuu yoo ofii keenya guutamne dubbii kanaan guutamne nama gargaara obboloota ko eebbaaf namaa taana obboloota ko nama baay'een hirkatu jireenyi bareetu jira nama baay'een hirkatu jireenyi meesdaappii ta'etu jira waaqayyo isiniin qoricha gochuu barbaada isiniin hiika gochuu barbaada amiin jennu saba waaqayyo homtuu nuti irratti hin qabu namichaan waan tokko sitti irra heerame galgala kana waan tokko nuti irratti haaleluyyaa. Gara Lukaas boqonnaa 42 muraan ilaalame. Lukaas 42 la hortamii tokko kaasee dubbisaa akkas jedha. Waa'ee Maariyaamiif Maartaaf Eliyaazaari Yesuus Kiristoos hin jaalataa maatii sanaa wajjin hiriyaadhaa baay'ee mana sanatti goree darbaa yeroo deemu hunduma isaanii dubbisin hin darbu. Kanaafituu akkas jedhe lakkoofsa 41 lakkoofsa 40 kee dubbisame Maartaan hojii mana keessatti qabamtee waan qulqultuuf gara isaatti baatee yaa gooftaa obboleettiin koo kophaa akkan hojjedhuuf isa na dhiifteef anaaf hin yaaddure egaa akka na gargaartuuf itti naa himi kaa jette. Gooftaan garuu deebiseefi yaa Maartaa ati yaaddofta waan baay'eettis hammacamta kan barbaachisu waan tokkicha Maariyaam qooda gaarii ishee duraa hin fudhatamne sana fo'atte jedhe. Kan barbaachisu waan meeqa? Maartaa waan meeqa tiriphatta? Waan baay'eetti yaaddoftu waan baay'eetti hammacamta. Eenyu tajaajilaa jirta maseen? Yesuusin tajaajiltiin? Ajibuuti abbuuti mana keessatti addeebiti nama camti. Utuu Yesuus hin jiraanne immoo Maariyaamiin maal abbaa keeti jettas deesse tumtika. Yeroo kan Daawit maal haadha seete reedha gadi darbatee jedhe amma maal abbaa seetiin jedhe. Maal abbaa keeti nan gargaarsu jecha deesse jedhe Yesuus Kiristoos jiraachuun isaa garuu gaafa aattee maal jettee yeroo nan qophaa koo fiigee hojjedhu yeroo buleetii koo maatii sina ilaalti itti obboloota koo gaafa fuula waaqayyoo keessa gallu. Tajaajilawwan nama lolchisiisu. Takkaa walitti nama buusu. Tajaajilatu wal lola taanaan yookiin atu foon hin jira yookiin situ foon hin jiru. Waa tokko rakkootu jiru. Waaqayyoo fura keessa nu waaqessu. Isin galee kana hubachuutu nurra jiraata yeroo hundumaa. Dhugaa malee isinitti machuu yoo kana nu hubanne ta'e yeroo baay'ee rakkoota amma Phaawulos yeroo duraan fooniin deemaa ture jedhatu jechuudha. Nama hundumaa ajjeesee deemaa ture. Ne wantichi nama gammachiisa malee waaqayyoon hin gammachiifne warra luboota waan gammachiise waraqata fudhatee deemee nama hidhaa ture Isxifaanosin ajjeesee warra kaanii qabee deemaa ture gaafa gooftaan ija isaa banu garuu nama tokkottu hin buune dhiise. Kanaafitu asirratti gaafa laaltu hin hojjetti abbuutetti buuti keessumas isaatti gooftaa tajaajilti waan isaa gooftaa Yesuus Kiristoos maa kana hojjettaan jenneen wanta barbaachisu waan caalutu jira isa immoo Maariyaamtu argate miilla koo jala teessee barachaa jirti isa caalu isa duraa ishee argate waaqayyo nu gargaaru isa caalu ishee argate isa gaarii bu'aa buusee argate kanarra gorii jedhe
Amiinidha. Waan baay'eetu biizii nama godha mini tokkotti waan baay'ee biizii nama godha jireenya nama biizii godheetu waan baay'eetu nama yaaddessa namni waan baay'eetti fiigaa gaafa dhufu immoo tajaajilatti namni waan baay'eetti biizii ta'a waan xinnoo ishee ta'a kan siluma aarii qaba magartanii tokko isin dhugaa ishee kun tiriigarii goote malee siluma aarii qaba aariin jireenyaa jiraachi ban jedha maaltu dhaamsa gaa deebi'ee waaqayyo nama gargaaru malee dhuguma jira dhugaa isin immoo yeroo sana bishaan ta'a warra tokko dhuguma jira maaliif mana waaqayyoo keessatti amma jagnummaan dhunnummaan hin jiru biyya jechuun yeroo namni tokko dhufee bana jedhu dhiisa dhaggeeffata taatanii jiru namni sodaatan isin hin jiru maqaa waaqayyoo barbaadu dhuguma jira maala dhugaa jira waan jagnummaa biyyuma lamaati miti jechuu kooti anaa jallu maraa dhiisaa Anjal nama dhuguma namni sun erga qabbanaa booda ni dhufee soorii isin jechuu danda'a. Koomiti mana keessatti kanuma manuma keessatti makaatee haati manaa gaabbeetu ijoollee ciin qabdii asii waan biraa biddarra hojjetti maal jetti silaa dhiiroti keenya maqaa waaqayyoo alfaatu teenyee manyaachuudha numaa dabaleen beekee hojjetu waan ta'eef gaarii adii hojjechaa hin jiru garuu yeroo baay'ee rakkisaa. Kaayisalaa lamfaallee juusii naa hojjechaa turan yeroo mana isaanii ture waaqayyo isaan eebbisu isaanumaan jedhan karaa juusiitiin. Ega amma wantoonni gaafalatanii yeroo sana yeroo buleetonnaa yookiin buleetonna abbaan tokko maal ta'u tura jiraata caal jechuu tura jiraata miti jechuu kooti abbaan tokko hafuura keessa galuu tura jiraata jechuu kooti yoo kana ta'uu baate dubbiin dabalamaa deema waan ta'eef obboloo tokko akkuma maartaa ta'a waan ta'eedhaaf wanta barbaachisaatu jira isa immoo maariyaam teesseenarraa dhagaa jirti biiziin ta'inii ati mee dursi dubbii koo dhagahii waaqayyo maal jedha dubbii kana keessatti waaqayyo maal jedha haala kana keessatti waaqayyo maal jedha tooppikii kanarratti waaqayyo nu gargaara tun dubbatiin fuuldura waaqayyo maal jedha waa'ee kana isanan qabadheetti dadhabaa jiru kaseetti qabadhee biizii ta'aa jiru kan anoo akka itti ilaala waaqayyo immoo attamitti ilaala amiina jennu waaqayyo waa'ee kanaatiif isa viyuu keenya tarii wal bukkee dabarsaa jiru akka mana keessaatti yookiin immoo akka hawaasaatti yookiin immoo akka waanti wal bukkee dabarsuu barbaadu kana wanti kun akkanaaf barbaachisaa ta'e immoo obboleettii kootiin barbaachisaadha waldaa kanaaf barbaachisaadha wanti sun tooppikiin sun ajandaan sun barbaachisaadha isin galeera jechuun amma keessumsiisuudhaaf fiigaa jirti waaqayyo ishee eebbisu garuu gooftaan isa piraayoritii irraan keenye isin galeera isa tokkoffaa irraan keenye anaaf tokkoffaa maartaadhaaf tokkoffaa ta'e malee gooftaadhaaf tokkoffaa miti inni kanaafitu maa inni wanti sun hin ajennu wanti barbaachisaadha nu jennee yaadnu sun hunduma keenyaaf barbaachisaadha wanti sun al tokko mee obboloo tokko erga waa tokko darbadhee booddee kan keessan malee kan koomtama dubbadhee fiteera jechuun fudhachuu dhiisuun kan keessan ani warri faarfatan akkuma sana qe'ee faarfatan duukaan faarfadhaa gaafa malee gaaf sooloodha malee gaafa lallabu sama sooloo socho'aa malee lallabaa jira malee jechuun ofii kootiin bilisneeta lallabaa jira fudhachuu keessan dhiisuun kan keessan maaltu naati dhuguma jira amiin jechuun kan keessan dhiisuun kan keessan yoo fudhatanitti bu'aa argattu yoo dhiisanis immoo bu'aan argattan bu'aa argattu isin jechuun adda kana walii bu'aan argatta yoo dhiisan barumsa qaban dhugaa kan isin yoo dhiiraatan immoo bu'aa argattu kan inni jedhe iskeelii sinitti argee bada iskeelii itti atteetti himtaa kana itti lallabdu isaan abboo akka entertainmentiitti dhufanii siidhaa malee akka diraamaatti tokko barumsa kee fudhatanii hin gooftaan kun kan namatti immoo gooftaan kun waanuma tokko ati diraamaa kee fuuldura ture entertainii godhate jedhee ergichi kan kooti malee kan kee miti hin aarin dhimma si qabaatin caalli yaasee adda kee immoo jabeesseera jarattiin jabduudha maqaa waaqayyoo oolmaa waan dandeessu gaheeni wanti jabdu jarattiin jabdu kanaaf ergicha kan kee miti wanti si aarsu hin jiru ergicha kan kooti ati dhaqii itti dabarsin fudhannaan kan isaanii biifnaan kan isaanii ati maaltu si dhibeereen kanaaf yeroo iskella kee dubbatu harrammoo namttiin kun maalaa softee tokko diraamaatti qillaafuun waaqayyootti olla fuudhee yerusaalemitti naqash biyya boojuu jiru utuma nu fura jirtu namitti kana fuudhee jitti gashi drama amati mama dubbii kun dhuguma akkaataa moo ana gooftaan natti meera ani moji gala akkasni muranne gooftaan natti meera maafira kan nake dhuguma jira kanaami maa wanti nama namtu hin jiru jechuu kooti faarfattoota kaa faarfattanii yoo isaan harka rukutanii dhugaa faarfachuu batanii faarfadhaa jalluma jedhaati amii jedha sila kan jalaala mani saasaa yeroo ishee ofii waaqeffattu malee hin dirqaamiti garuu nama keessa gashuudha wanti jibbi jechuu kooti kanaafi wanti taa'uu hin jiru jechuu kooti isini yaada keessan keessa ergaa jiru ajandaa jiru ergaa haasooftanii booddee fudhachuuf dhiisuun kan nama isa biraati erga wajjin jiraanne isini galaaraa yaadikoo fudhachuuf dhiisuun kan warra nuu wajjin jiruun nuyi garuutti gaddinee haaruun nurra hin jiraatu obboloota koo amiinidha waan tokko iyyuu waan sana erga nurkaa bahe sila kan keenya malee tun harkaan bahe ergan argaa bahe kan koo miti
erga no birqa baase dileebet rifachuu narra jiraatu jechuun walumaa wajji yoo eebbasatee argannaa yoo ta'u baase moo arganna maleessa gooftaan nu haa gargaaru. waan tokkoon fedhaa ni bara jireenya koo mana waaqayyoo keessa jiraachuu. waan tokkotu sitti irratee jireenya kee hundumaa gooftaadhaa kenni. Gaafa sana horiin gooftaa sirratti ta'u wanti biraanis gooftaa sirratti hin ta'u. waan tokkotu baay'ee barbaachisaa inni hundumaa caalu miila gooftaa jala taa'ee dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuudha. nama keessumsiisuun lammaffaan, nama nyaachisuun lammaffaan, nama yaaduun lammaffaan, inni duraa garuu dubbii kana keessa galuudha. isa kana gooftaarraa dhaga'uudha. sanni jedhe dhaga'uudha. hariin nan jedhu kun gooftaa wajjin tokko ta'a jedhanii yaaduudha. arfaffaa Yohaannis 9:25. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:25. lakkoofsa 24 kan yoo ilaalle ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sanas si'a lammaffaa waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni. namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beekna ittiin jedhan. namichi immoo inni cubbamaa ta'uusaa ani hin beeku. waa tokkicha duwwaa nan beeku. an jaamaa ta'e hin dhaladhe. amma garuu nan argina. Amiin jennu. Seenaa masa gabaa dhageetiin toluu baay'ee. Yesuus Kiristoos jaama fayyise. Jaama bara dheeraa jaamaa ta'ee jiru. Jaamaa bara dheeraa gatama. Namatti hin dabalamne. Adda bahee taa'u. Namni waa'ee isaan qaamne tokkotu gooftaan fayyise. Gaafa gooftaan fayyisu dhufee isaan gidduutti argamu. Isaaniin qixxeete. Gara ilaalanii namichi kun nama see jaamaa jireenya kadhattu miti isa jaamaa nurraa adda bahee jiru isa gatamaa sana miti lakkiisa miti lakkiisa isaanii galuudha. Kana booddee dhaqanii gaafatan. Eeyyanaa warra isaas gaafatan. Namichi kun cubbamaadhaan Yesuus irratti intaan isaan Yesuusin namni kun cubbamaadhaan warri maal jedhu innoo gandaa asuma gaafadhaan miti jiru isa cubbamaadhaan dhugaa bahee Yesuus bira kenni gooftaadhaaf jedhan itti deebi'an see lammaffaa. Waan tokkittiin beekaa gooftaan isaa eebbisu. Ani cubbamaa ta'uu isaan beeku. Jaamaan ture. Amma garuu nan fayya. Hin arguun ture. Amma garuu nan arga. Ani waa tokko beeka. Yesuus lafan taanee na kaase. Ani waa tokko beeka. Yesuus tu kadhattuu ture maqaan koo jijjiiree nama godhee si gidduu na dhaabe. Ani waa tokko beeka. Hawaasa keessatti gatameen ture. bara sana lamsii ta'uu dhukkubsachuun cubbuutu lakkaa'ama cubbamaatu lakkaa'ama nama keessaa gatama nama gatame fuudhee nama na godhe ani waa tokkon beeka waa'ee isaan dubbadhuan namatti na dabale haleluuyaa lafa garaa koo naage ija kootu na arge nama namni yaadannetu yaadatame haleluuyaa nama riyaan qabnetu riyaa argate namni gara kootti gororiin darbatu ture maleessa isa gara kootti goree lafa garaa koo naage waa tokkon beeka jaamaan ture har'a garuu nan arge waa'ee isaa waan dubbadhuun qabu waa tokko garuu beeka jaamummaa koo narraa kaase namni sagalee gooftaa galateeffatu haleluuyaa